naannoon Oromiyaa haala qilleensaa mijataa oomisha hundaaf ta'u qabaachuu ishiitiin bonaaf ganda oomishuun wabii nyaataa mirkaneessuu bira dabartee gabaa biyya alaatti erguu irratti argamti. Qilleensa mijataa bonaaf ganda oomishaaf oolu qabaachuun ishii oomishaalee garaagaraa waqtii hunda akka oomishtuu fi lafti lafa ba'u akka hin jiraanne taasisee jira. Qonnaan bultoonnis barnoota argatanii fi inisheetivii mootummaan baasetti fayyadamuun bu'aa qabeessa ta'aa jiru. Duraan sanyii baay'isuun qotaa ture. Sanyii baay'isuun sun immoo keessaa fuffunaa nama waan ta'eef akka kana barakaa waan hin qabneef duraan 130 gargachaa ture duraan. Amma garuu kana waan funaanamne waan guddaatti eegaa jiran jedha. Amma kanaaf ammani naannoo 3 yaadan akka kotti. Boqqolloo kana sanyii kana investiriitti nu ceesaniitu sanyii nu laatani. Isaanis misoomni qonnaas immoo yeroo qonnuus yeroo dhaabbitiisaas nu hordofanii nu bukkee dhaabatanii itti nu barsiisanii sanyii kana hojjennee. Oromiyaan oomisha gahaa oomishtee utubaa biyyaa akka taatuuf naannichatti xiyyeeffannoon guddaan kennamee hojjetamaa jira. Oromiyaan akkuma guyyoota darbine ilaalle naannoo carraa baay'ee qabu, ikolojii adda addaa qabu, yoo qixaan kallattii hundaan hoogganame jedhame potenshaala giddu galeessi godhamee hojjetame jijjiirama guddaan iddoo itti dhufuu danda'udha. Biyyaafis humna guddaa iddoo ta'uu danda'udha. Kun immoo gochaa qabatamaa waggoottan darbe irratti argameen mul'ateera. Ammaan booda poteenshaalaan karaa guutuu ta'een hojjechuu fi jijjiirama hunda galeessa sadarkaa maatiitti fiduudha kan nurraa eegamu. Isaaf immoo mootummaa naannoo keenyaa gama hundaanuu xiyyeeffannoo olaanaa kennee kan hojjetu ta'uu isaa carraadhuma kanaan ibsuun barbaada. Bara kanas naannoo Oromiyaatti jallisii boneetiin lafti heektaarri miliyoonii 4 ol misoomuu irratti argama. Bara kana heektaara miliyoona 4 misoomsinee kuntaala miliyoona 163 argachuudhaaf hojjechaa jirra. Mamma guyyaa kaleessatti heektaara miliyoona 2.3 kan ta'u qophaa'ee jira. Isa keessaa miliyoonni 1.6 sanyiidhaan uffisnee jirra. Sochii waliigalaatiin yoo ilaallu muuxannoo baraa baratti argachaa waan tureef qonnaan bulaan dursee yoo facaase oomisha akka argatuuf yoo ture oomishni akkamitti akka laqisaasamu waan barachaa dhufeef hubannaanis yeroo gara yerootti waan kennamaa tureef ariitiin ittiin deemaa jiru baay'ee gaariidha. Ammaantaa kanaan baroota darbee yeroo kana kan hin deemne qotuu facaasuu qofa osoo hin taane bara darbee san jalqabne ilaalaa ture tokko lafti kun mirkanaa'uu qabanne teekinooloojiyaa mirkaneessaa jirra GPSdhaan. Yeroon kana biyyoon mataasaa jiidhinsa gannaaf keessaa qaba. Yeroo kanatti fayyadamuun midhaan keenya karaa guutuu ta'een akka inni biqiluu danda'u keessattuu biqila irratti midhaan murteessaa kan ta'u dhala irratti murteessaa ta'e biila irratti murteessaa ta'e yeroo sadan kan irratti murteessaa akka ta'uu danda'u damnee kan of harkaa qabnu san damnee facaasuu keessatti hojjechuu qabna jechuudha. Godinni Arsii haala mijataa oomisha hundaaf ta'u qabaachuun jallisii bonee fi oomisha gannaatiin midhaan garaagaraa oomishuun fayyadummaa qonnaan bulaa mirkaneessuu irratti argamti. Godina Arsiitti amma sassaabbiin oomisha bakkee baay'eetti gara parsantii 50 irra gahaa jira akka waliigalaatti. Kallattii inisheetivii bocamee gadi bu'een qotee bulaan keenya waggaatti yeroo 2 fi isaa ol yeroo 3 oomishuu qaba jedhamee kallattii qabameen hojii jallisii qophii gahaa goonee akka waliigalaatti itti galamuu danda'amee jira jechuudha. Akka karoora keenyatti gara heektaara 300 fi isaa oliiti. Isa giddu galeessa godhannee lafti qophaa'ee facaasatti galamee jira. Har'a akkuma arginu kana aanaa Doddotaa ganda dirree qilxuutti naannoo kanatti gara heektaara 10,000tti kan siqutu jira. Isa keessaa amma facaasatti galamee jira jechuudha. Yaa godinni Arsii beeltii qamadii oomishuun beekama. Isuma giddu galeessa godhamee ammallee kilaasteraan qonnaan bulaan jallisiin guddaan naannoo kana waan jiruuf kilaasteraan itti ba'ee iskeemii kunuunsee haroo bishaan keessatti kuufamu akka waliigalatti qulqulleessee bishaan illee bakkee tokkotti fidee facaasatti galamee jira jechuudha. Kanaaf jijjiiramni naannoo kanatti jiru isa guddaadha. Inisheetivii jennee kan qabanne kilaasteraan qotuu cinatti naannoon kun akkuma beekamu seeftineettiin gargaaramaa jira. Qamadiin biyya alaatii safaramuu qabu ammaan booda hin jiru. Namni akka danda'ametti lafa qabaa. Humna namaatu jira. Bishaantu jira. Eega bishaan jiraate, eegumni namaa jiraate, eega lafti jiraate maaliif qamadiin qotee bulaa kana safarama kan jedhu kana giddu galeessa godhatame qotee bulaan kilaasteraan qamadiitti galee hojjetaa jira. Jijjiiramni naannoo kanatti jiru guddaa ta'uu isaa ta'e. Qamadii jallisii kanaan jiruuf jireenyi qotee bulaa tokkoon isaa jijjiirameera. Sadarkaa maatiitti, sadarkaa hawaasaatiitti jijjiirameera. Facaasaan keenya karaa qindaa'een lafa keenya mekanaayizeshiniin kan qopheessine. Gaafa facaasnu dhiyeessiiwwan waa hundaa dhiyeessii calla guddistuu sanyii filatamaa xaa'oo asitti dhiyeessineeti kan geggeessine naannoo hektaara 52,000 olii kan ta'u asitti facaasuu dandeenyeerra jechuudha.
So akkaataa amma argitan kanaan yeroo wal fakkaataa hojii wal fakkaataa hojimaata wal fakkaataa geggeessineen sochii qamadii jallisii karaa baay'ee midhaagaa ta'een karaa ergaa inni dabarsuu danda'uu fi qotee bulaan keenya walirraa baruu danda'uun hojii bal'aa kan hojjetaa jiru ta'uusaa isin ibsuun barbaada. Qonnaan bultoonnis carraa argame kanatti fayyadamuun gannaaf bona misoomsuun bu'aa qabeessa ta'aa jiru. Jallisii hojjetu eegalle waan baay'ee agarree duraan gisee kana bonatu jira. Amma bishaan kun nu galee ganna qamadii qonnaa qamadirraa shunkurtii qonnaa kana waan ta'eef bareedaa haalaan gaarii hojjetaa jirra. Gannallee hojjennee bonallee hojjennaa haal sadii hojjennaa. Haala isteeshinii nu barsiisaa turaniin ammatti qonnaan bulaan keenya hojii tokko muuxannoo leenjii garaagaraa argannee lafa keenya irratti waan hojjetamuu qabu akkaataa itti fayyadamisa sanyii qulqulluudhaan fayyadamuudhaan qonna keenyas yeroodhaan deebinee qotuun oomisha keenya daballee gara investimentii ce'uudhaaf qophaa'ina bal'aa qabna.